Hordoftoota kiyyaa nagaya qabdu nagaa kootii baga jiraatanis hin jedha. Har'a akkaataa itti feesbuukii namni nu faana fayyadamaa jiru beeknee keessaa baafnee kophaa keenya itti fayyadamnuu fi paaswordii dura yoo namatti kennine yookiin immoo namni yoo beekee nu faana fayyadamu akkaataa itti jijjiirrannu isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na waliin tura. Feesbuukii keessa seennaa. Amma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Erga feesbuukii keessa seennee sarara sadammataa duraa kana xunnaa jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Erga haala kanaan nu ba'ee booda setting and firewall kan jedhu kana xunnaa. Erga achi xunnee booda setting kan jedhu kana xunnaa jechuudha. Erga akkaataa kanaan nu ba'ee password and security kan jedhu kana xunnaa. Haala kanaan nu fidaa jechuudha. Yoo namni silkii keenya keessa nu faana fayyadamaa jiraate jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf silkii lamaanan moobaayilii tokko irratti silkii lamaanan banee loogaawut godhee seenee jechuudha. Kanaaf silkiin tokkoffaarra kan kootii isa lammaffaarra immoo isaan itti seenee fayyadame jechuudha. Kuni lamaan isaatu kan kooti. Fakkeenyaaf oosin immoo feesbuukii tokko qabdu ta'ee feesbuukii tokko qofaan seentu ta'ee tokko godhee isinii fidaa. Yoommoo namni biraa si faana fayyadamaa jira ta'e haala lamaan akkasitti gajjallaa kanatti 3 haa ta'u 4 5 haa ta'u akkaataa namni baay'inaan as keessa jiru akkaataa kanaan jechuudha. Baay'inaan akkasittiin as jalatti isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala namni ittiin nu faana fayyadamaa jiru kana immoo keessa baafnee kophaa keenya fayyadamuuf iddoo sarara 3 tuqaa jirtu fuuldura isaa jechuudha. Fuuldura jawwaala kanaa jechuudha. Achi xunnee log out nuun jedha. Kunoo jechuudha. Haala kanaan iddoo kanatti log out goonee keessa baafna jechuudha. Kun amma silkii kootiin keessa seenee waan fayyadamuuf hin baasu. Kunoo sa'aatii 6 duratti seenamee baamee jedha. Kunoo sa'aatii 6 duraan silkii biraatiin keessa seenee ba'ee jechuudha. Jawwaala kanarraa feesbuuk kanarraa jechuudha. Haala kanaan yoo namni biraa keessa jiraate akkasittiin keessa baaftu jechuudha. Fakkeenyaaf fedhuma keessaniin immoo password keessan jechuudha. Namatti kennitanii yookiin hiriyaa keessan haa ta'u amma immoo irraa deeffachuuf silkii kophaa keessan mataa keessanitti feesbuukii fayyadamuu yoo barbaadan password haaraa itti galchitanii password duraarra jijjiirtanii akka mataa keessanitti jechuudha. Kophaa keessan itti fayyadamuudhaaf password itti jijjiirattu jechuudha. Isa immoo jechuudha. Kunoo iddoo kanatti change password kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Haalaan itti dhiqaa jiru kanaan jechuudha. Iddoo kanatti kunoo tokkoffaa irratti create password jedha. Tokkoffaa irratti kan dura of harkaa qabda sanaa jechuudha. Kan dura itti fayyadamaa turtan feesbuukii keessaniin password isaa tokkoffaa irratti galchitu jechuudha. Lammaffaa irratti kun immoo new password jedha. Password addisii sammuu keessan keessaa jechuudha. Itti galchachuu jechuudha lammaffaa irratti. Erga lammaffaa irratti galchitanii sadaffaa irratti addisiidhuma isa lammaffaa irratti galchitan sana jechuudha. Sadaffaa irratti galchitu jechuudha. Tokkoffaa isa dura fayyadamtan lammaffaa addisii sadaffaa addisii kunoo iddoo qulfii lamaan kana jechuudha. Password hin daganne ofii keessanitti galchattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sanaa boodatti upload password kan jedhu kanarratti dhooftu jechuudha. Sanaa booda save itti gootu jechuudha. Nama jijjiiruu waan hin barbaanneef dhiise malee. Kanaaf jechuudha isa duraa yoo tokkoffaatti galchitan malee password addisii gajjallaatti galchitanii isin hin jijjiiru. Kanaaf tokkoffaatti kan duraa lammaffaatti addisii sadaffaatti addisii haala kanaan galchattanii itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Fakkeenyaaf namoonni kanallee beekuu danda'an ni jiru. Garuu tokko namni hin beekne ni jira waan ta'eef kan hin beekne haa baratu, waan hin beekne walaa barsiifnu, walaa jajjabeessinu. Fakkeenyaaf namni hundi tokko miti. Waa tokko yoo namni tokko beeke isa tokko immoo beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef warroota hin beekneefidha.
Kanaaf haala kanaan hubachuu qabdu jechuudha. Namni hin beekne irraa barachuu qaba malee nama ani beeka jettanii wanti jechuu dhiisati laayik godhaa. Warroonni yuutuubii kootiif immoo haaraa taatan subskiriippii godhaa, na jajjabeessaa, walaa guddifnu, wal bira haa dhaabannu, waan beeknu walaa jajjabeessinu siniin jedhaa. Kan dubbannu afaan Oromooti, kan poosti goonuuf uummata Oromooti. Kanaaf jechuudha wal jajjabeessinee walaa guddifnu siniin jedhaa. Kan maratti xumuraa amma viidiyoo biraatii walitti deemutti nagaan tura. Gaaffii yoo qabaattan immoo gaafadhaa siniin jedhaa. Ciao.